dhaamsa toltuu dhihaadhaa beekumsa horattu. Irra jirtu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Hordoftoota dhaamsa toltuu kun audio book kutaa shanaffaa an Hamzaan Leenca Islaamaa kitaaba sagaletti jijjiiree isiniif dhiyeessuuti na waliin tura. Warri dimokiraatota gaafii isaanii laaffisanii karaa nagayaatiin akka dhiheeffatan jecha isaan immoo hokkara ummata irratti gaggeessan akka itti fufan kajeelu. Wal dhibdee akkasii keessatti dhugaadhaan marii araaraa gaggeessuun qabsoo murteessaa booda abbootiin irree yeroo moohamanii lubbuu ofii baasuuf baqaaf gara dirree xayyaaraatti fuula deeffatan qofa taha. Shoorri humnaa fi danee haasawa keessatti maali? Marii araaraa ilaalchisee yaanni dhihaatu xiqqoo ulfaataa yoo ta'e mala ittiin laaffifamee ilaalamuu qabu barbaachisa. Akkaataa mariin araaraa ittiin hojjetu ilaalchiseetis hubannoo ifa ta'e qabaachuu gaariidha. Marii araaraa jechuun yaada lama kan wal dhabu irratti walqixa taa'anii furmaata barbaaduu jechuu miti. Asirratti dhugaan gurguddaan lama ifatti beekamuu qaba. Inni duraa waliin haasawa keessatti dhimmoota irratti wal taa'amu kan murteessan ilaalchaa fi akeeka murnoota haasawa irratti hirmaataa jiran saniitii miti. Kan lammaffaa ammoo dhimmoota marii araaraatiin wal ta'iinsarra gahamu kan murteessu madaala humnaa garri lameen qabaatan ta'a. Gaafiilee rakkisoo xiinxaluun baay'ee barbaachisa. Warra waliin haasawa irratti hirmaatu keessaa gamni tokko haasawa sanii wal ta'iinsarra gahuu didee yoo diige gamni hafe akka akeeka isaa milkaa'uuf gara fuulduraatti maal gochuu qaba? Wal ta'iinsi eega tahee booda gamni tokko wal ta'iinsa san diigee akeeka ofii milkeessuuf yoo sosso'e gamni kaan hoo maal gochuu qaba? Marii araaraa keessatti wal ta'iinsarra gahuun dhimmi irratti mari'atamu sirrii yookiin dogongora tahuu madaaluudhaanii miti. Itti bahni marii araaraa humna garri lameen wal morman qabaatan madaaluudhaan beekama. Humnoonni dimokiraatoon yoo xiqqaate gaafiilee isaanii xixiqqoof deebii jiru mirkaneeffachuuf maal gochuu qaban? Abbootiin irree hoo olaantummaa isaanii akka mirkaneeffatanitti turuuf dimokiraatota gaaffii isaanii irraa fageessuuf maal faa godhuu qabu? Marii araaraa tokko irratti gamni lameenuu maal lakkisuu akka eehaman laaluun barbaachisaadha. Waliin haasaa milkaawaa tokko keessatti dubbii walii dhiisanii karaa walakkaa deemuu splitting differences tu jiraata. Gamni tokko waan gaafatu keessaa hanga tokko ni argata. Kan ofii barbaadurraayis hanga tokko ni lakkisa. Sirna abbaa irree daangaa hin qabne keessatti humnoonni dimokiraatawoon abbootii irreetiif maal lakkisuu danda'an? Akeeka abbootii irree keessaa humnoonni dimokiraatawoon maal faa fudhatu? Mootummaa gara fuulduraatti ijaaramu keessatti humnoonni dimokiraatawoon abbootii irreetiif qooda hojii heera keessatti raggaasifame kennuufiif jiraatu? Yoo akkas ta'e dimokiraasiin baananuu eessarratti ree? Osuma mariin araaraa sirnaan deemaa jiru gaafiilee tokko tokko kaasuun ni feesisama. Nageenyi kanarraa argamu kan akkamiiti? Dimokiraatonni qabsoo yoo eegalan yookiin itti fufan jireenyi uummataa haala duraan turerra ni wayyaa'u moo daranuu hammaata? Abbootii irree gaggaarii. Abbootiin irree ummata dhiitanii bulchuuf sababootaa fi akeeka adda addaati qabu. Kunis humna, taayitaa, leeccalloo, biyyas akka isaaniif ta'utti gaggeessuu fi kan kana fakkaatan. Wanni beekuu qabnu jarri yoo aangoo lakkise akeeka isaanii kana keessaa tokkollee nuu hin milkaa'u. Kanaafuu marii araaraa keessatti akeeka isaanii milkeeffachuuf tattaafatu. Abbootiin irree marii araaraatti hangamuu waadaa yoo seenanillee kaayyoo ofii fiixa baasuu fi dimokiraatota afaan faajjeessuu fi jilbeenfachiisuurraa of duubatti akka hin jenne beekamuu qaba. Dimokiraatonni cunqursaa fi ukkaamsaarraa yeroofillee ta'u hafuura baafachuuf jecha sochii mormii isaanii yoo dhaaban booda qalbiin isaan cabuun ni mala. Mormiirraa dhaabbachuun takkee qofa roorroo hanqisuu danda'a. Mormiin biyya keessaa fi idil addunyaarraa itti dhufu yoo irraa qabbanaawe abbootiin irree gocha gara jabeenyaa uummata irratti raawwatan bifa kan durirra hammaateen itti fufuun ni mala. Mormii karaa nagayaatiin uummanni taasisuu dadhabe jechuun bittaan gara jabeenyaa abbootii irree daranuu hammaate jechuudha. Yeroo akkasiitti cunqursitoonni abbaa barbaadan wayita barbaadanitti rukutuu danda'u. Biyya Hindiitti waa'ee tooftaa qabsoo Mahatma Gaandiin gaggeessee fi injifannoo argamte irratti qorannoo kan gaggeesse Kirishna Shridharanii ummatoonni gara jabeenya abbootii irree ofirraa qorachuuf humna yeroo dhaban
irreen cunqursitootaa daranuu jabaate jechuudhaan addeessa. Mirgoonni uummataa yeroo rakkoo seenanitti furmaata kan fiduu danda'u haasawa osoo hin tahin diddaa siyaasaa geggeessuudha. Hayyeegaa assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh balayan inshaallah akkanumatti hamma dhumaa waliin xumurra warreen sagantaa tana hordoftanii fardeeffattanii dhaggeeffachaa jirtan hundi keessanuu galatoomaa isiniin jecha jajjabaadhaa waan irraa barattanis nama barsiisaa galatoomaa isiniin jecha hanga bara walitti deebinu inshaallah wassalaamu alaikum nagayannaa tura.